Waggoota sadan darbanii fi kutaalee Oromiyaa dirree lolaa ta'an akka kibbaa lixaa fi jiddugaleessa Oromiyaatti sababa waraan deemaa jiruun namoonni nagaa hedduun lubbuu dhabaa jiru. Jiruuf jireenyi uummataa naannolee sochiin woboo itti adeemsa keessa jiran akkaan jeeqamaa jiran. Uummanni nagaa lol mootummaa fi hidhattoota woboo jidduu jiru keessa akkasumas sababa hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufaniin dararamaa jiraachuu himatan. Oromiyaa keessatti nagaa buusuun maaltu rakkisa godhe? Galaana Balaay gabaas qaba. Naannoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa qaamolee akka hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo, hidhattoota faannoo fi humnoota nageenyaa mootummaa hirmaachisuun gaagaamni qabeenyaa, lubbuu namaa fi rakkoon hawaasummaa guddaan qaqqabaa jira. Rakkoo siyaasaa kanaan ammoo gatii qaalii kan baasaa jiru namoota nagaati. Rakkoo Oromiyaa keessatti yoo xiqqaate waggoota 3 oliif xiyyeeffannoo miidiyaalee fi hawaasa idil addunyaarraa dhokatee gaggeeffamaa jiruun namootni nagaan lubbuu dhaban kumootaan akka lakkaa'aman dhaabbileen adda addaa ni himu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa buqqa'ee yeroo ammaa Finfinneetti kan argamu namni umuriin isaa waggaa 37 haala nageenyaa naannicha keessa jiru ibsuudhaaf rakkisaadha jedha. Namni nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne kun haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen bakka tokkotti miseensota maatii isaa 8 akka dhabe BBC'tti hima. Maatii koo keessaa gariin isaanii lubbuu dhabaniiru. Warri lubbuun hafan ammoo faca'anii eessa akka jiran iyyuu kan hin beekamne jiru jedha. Hundeessituun barruu Addis Standard Aadde Tsadaala Lammaa rakkoon Oromiyaa keessa jiru furmaataa fi xiyyeeffannoo dhabee sababa hanga ammaa tureef akkasiin ibsu. የኦሮሚያው ጦርነት ሲጀምርም ጀምሮ እንደ ሻዶ ኦፍ ሜጀር ኢቨንትስ ነው ሲከናወን ወራኒ ኦሮሚያ ኬሳ የሩም ኤገሉ ይረካሴ ጋንዲዱ ታይዋን ጉጉርዶ ቢራ ጃልቱር ከናፉ ጤፈኖን ኢንቱር ሰበብኒ ንጀልቀባ ካን ከለማታ አሞ አዱኛን ከሲመቴ ሚኒስትር ሙሜ አቢይ አህመድ ዴቢ ሙደማ ፊ ሞርሚ ኦሮሚያ ኬስ ቱሬቲ ጀዴት ከናፍ ረኮን ኦሮሚያ ኬሰቲ ፉፋያ ጀዱ አማኑ ዳቡቱ ጅር ሰበብኒ ኢሳ ሙሚቺ ሚኒስቴራ rakkoo Oromiyaa fi deebii jedhamanii fudhatamu. Sababni biraan haa ka'u yoo jedhame ammoo Oromiyaan bal'oo. Kanaaf waraanichi naannolee fagoo lixaa fi kibba keessatti adeemaa jiraachuu isaatti ammallee gar jiddugaleessatti dhufaa jira. Yuunivarsiitii James Maadisanitti barsiisaa fi qorataa seenaa Afrikaa kataan Profeesar Ittaanaa Abtee amma haalli jiru walitti bu'iinsa jechuurra waraana jedhamee osoo waamamee wayyaa jedhu. Qorataan kun yeroo bakkeewwan garaagaraatti lammiileen sababa eenyummaa isaaniitiin haleellaan irratti raawwatamu mootummaan itti gaafatamummaa nageenya isaanii eeguu irraa eegamu hin baanne jedhanii amanu. Daayirektarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa adeemaa jiruu fi miidhama namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru laalchisee yaada BBC'f kennaniin odeeffannoo walitti qabaa jirra qorannoo keenya yeroo xumurrutti bu'aa isaa ifa goonaa jedhan. Gama kaaniin ammoo jaarmiyaaleen idil addunyaa mirgoota namaaf falman gara bakka rakkoon jirutti deemanii qorataa yoo jiraataniif jennee ka dubbisne Amnesty International fi Human Rights Watch yeroodhaaf yaada kennuu hin dandeenyu deebii jedhu nuuf kennaniiru. Ofii rakkoon kun atattamatti furamuu danda'a gaaffii jedhuuf deebii kalaatan Aadde Tsadaalaan furmaata siyaasaatti kennuuf mootummaan qophii miti yaaddoo jedhu qabu. Defining the nature of የኦላን እንትን ዲስክሬዲት የማድረግ rakkoo kanaaf fal barbaaduuf haalli itti mootummaa waraanichi itti ibsu mataan isaa rakkoo uuma. Woboon shororkeessa jedhee farajuun hawaasni idil addunyaa jidduu akka hin seenne rakkoo uume. Mootummaan waraanichaa fi sababa waraanichaa gad qabee ilaala. Xiyyeeffannaa akka hin argannes godha. ሲሪየስ ነገር እንዳይወሰድ ትልቅ ሚና ይጫወታል. Haalee magaal Finfinneetti sagantaa yaadannoo waggaa 16ffaa weellisa Usmaayoo Muusaa itti boqotee qophaa'een kitaabni seenaa isaa akkasumas siidiin eebbifame. Usmaayoon weellisaa bilisummaa fi imimmaan hidhaa fi ajjecha duubatti nan deebisu ni mo'annaa yoo gamtaan jiraatee fi kanneen biroo weellisa ture. Guyyaa weellisaan Usmaayoo Muusaa itti boqotee waggaa 16ffaa sababeeffachuun sagantaan kun qophaa'e. Galaana Balaay saganticha kam ture jedhee intalisaa hangafa artist Saartuu Usmaayoo gaafate. Sagantichi haala bareedaadhaan dabraa ture. Namni hedduu irratti harkamee saganticha irratti nama nuti yaadne ol irratti harkamee bakka waliin taa'uu dhabamee ala taa'aa ture namni. Namni wal jalaa baheeti gaa irra guddaa namoonni keenya Harargeetis hedduudha kan Oromoo maraatu dhufe gaa tokko nafne Walloorraa akkasitti dhufanii Shawaarraa akkasitti dhufanii Amboorraa naannoo hundarraa Shaashamannee irraa illee nama hedduu dhufe. Nama hedduu keessummachiisaa turree gaa hedduu jaalalaa fi kafayyatti wanni dhagahame kalee beektaa waan guddaadha. Waggaa 16 booda Usmaayoo yaadachuu jechuun anaaf waan guddaa artii sanarraa bakka akka abbaan kiyya
Oromoon dillisuun waan jirtuuf abbaan kiyya jaalala isaaniif inni isaaniif qabu san akkanatti uummanni kun ni qabanii fi jedhee yaadeen turre garuu amma akka Oromoonis abbaa kiyya jaalatu sirriitti bareedee jira jechuudha. Maaliif akkana yaade walitti guyyaa yaadannoo isaasan nafaana dhaabbatanii kabajanii sirna gaariidhaan gaggeessanii taamni barraa'ee wanti leeshiin qophaa'ee haala gaariin siidiin qophaa'ee eebbifamee bakka namni gurguddaan itti argameeti. Kitaaba kana keessa seenaan inni bakka dhaloota isaatii fi hoggaan itti hidhamee fi bakki itti hidhamee fi ilaa har'aan tanaa wanni miidiyaa kana gubbaate haala tokko tokko kalaqa ture. Nam tokko dogongora tokko fakkeenyaaf 98 jiru jira 2000 fi akkana jiru waan kanaaf sirreessuuf waan seenaa dhugaarratti suutee bareentoota irraa qoradhee itti geesse waa hundumaa wanni irra guddaa sobate gaafa ummaan teenya boqottuu keessaa daa'imman inni dhaddalellee akkaataa amma ilmaan jaha qaba turte tokko Finfinneetti hoggaa takkatti akaramte yaa ilmoon ilmumaa isaan hunda kaati sirreessinee seenaa dhugaa qulqulleessinee haati Usmaayyoo takka biyya kanatti isa barbaada dhuftee boqottees kana kitaaba keessaa namni quba qabu jiru seenaa artii qabdullee namni ilaarraa dubbachaa ture hin turre. Abbaan kiyyaas haadhatii ijoollee qabsaa'aa turte abbaan kiyyaa artistii waan ta'eefis gara isiin hedduu mul'annee jechuu barbaadeeti. Kanaaf achi keessatti seenaa ummaa keenyaatis barreessinee turre ummaan hedduu haala rakkisaa keessa turte sababa siyaasaa kanaanii abbaa kiyyaa wajjin qabsaa'aa turte hidhattuudha waa hedduu turte haati kiyya. Namni isii dubbate hin jiru turte. Ani albamni kun kaasanii amma inni beekuun wal keessa jira. Kamana keessaa ba'ee fi muuziqaa haaroon dalage. Gadhiifamee jira bar. Muuziqaan haarawni kun sagalee isaatu adda baaseeti. Muuziqaa ammaati muuziqaan amma dalagame kun akka haarawatti sagalee isaati muuziqaa adda baaseetiin sagalee isaa bareedduu kwaalitii hin arganne. Waan saampila ture mana keessa tureen irra deebi'uu hin danda'u waan ta'eef sagaluma saniin muuziqaa ammayyeesse aaree godhe aarootiin ammayyeessee dalagee sirboota 10 ture 8 qofaatu yuutuub irra fe'amee jechuudha sababa neetworkiin kaleessan dideen jechuudha. Kanaaf amma sirboonni 8 gadhiifamanii jiranii jechuudha. Gadhiifamee jiran yuutuubii kiyya jala gadhiifamee jira 8 muuziqaa ammayyaatiin haaromsisee hojjedhe. Faarfataan waldaa kiristaanaa Kabbaa Fidoo godin Wallagga Lixaa aanaa baadiyyaa Ayiraa Guulisootti dhalate guddate. Ijoollummaa sarara kaasee gingi'uun yookiin giggisuu fi gadaantummaan itti dhaga'amuu fi uftuuffachuu fi moggaatti dhiibamaa ture. Amma biyyoota garagaraatti malee hordoftoota amantaa kiristaanaa faarfannaan tajaajilaa jira. Gingisuun rakkoo dubbii qofa osoo hin taane jireenya sararaatti rakkoo uuma dubbata. Gamkaaniin ammoo gingee ta'uun isaa lubbuu isaa oolchuu hima. Gaafa waraan Itiyoo-Eritraa baadmeetti eegee ergameen booda namni hin dubbanne eessa fiddanii jedhee ajajaan tokkis deebisuu yaadata. Hirpha gammachuu dubbisa. Jalqabaa ka'ee kutaa tokko ka'ee dandeenye dubbadhu ijoollee yoo natti buutillee nan yoo naasoo barbaade akka ibsadhuun qabu rukuttaadha ibsadha aariidhaan ibsadha malee dandee afaan koo keessaa hin bahu akkasuma mana keenya keessaa illee ka'ee yeroo haati koo ergaan inni argachuu barbaaddu dhaqee balbala reebaa oleen gala dandee dubbadhee haasa'ee balbala bananii haasa'ee itti mee ergaa sanatti mee biraan ga'ee deebi'uu hin danda'u gaafan kutaa gale immoo barsiisonni koo na beeku barattoonni na beeku. Maqaa koollee dandee hin hawwaatu. Kilaasa attendaansii yeroo waa'u. Isa aadaa bukkeetu na hawwaata. Taalentiin koo hormaatu irratti mul'ata. Malee dubbadhee gaaffii deebisee gaaffii gaafadhee. Barsiisaan yoo dhimma irraanfatee na gaafate yeroon ol ka'ee dubbachuu dhabu ijoolleen kolfuu inni immoo taa'inaan jedha. Booddeen na baranii egaa na dhiisanii garuu baay'een sammuu abbius na godhee waa'een gingummaa. Mana barumsaa sababii uumeefaan ooluu barbaada. Sababii kanaafi abbayeen koo cimaadha barumsaa kan dhaqu barbaada. Humnaan itti na ittisa. Akkasitti nan baradhee gaafanii kurnaffaa fixee gara tokkoffaa kudha gara boojjii dhufu achitti fixee isa booddee 12 gaafa fixu Jimmaa Yuunivarsiitii na ga'e akka carraa barsiisummaa na ga'e. Yeroon baakgiraawundii koo dubbachuudhaaf barreeffadhee dhiyeessee jedhu dubbachuu irratti yeroo na arganii barsiisummaadhaaf hin taatu naan jedhanii muummee naa jijjiiruu yaalanii gara qonnaatti geessuu yaalanii qonnaa irratti immoo dandeessee FTC kan jedhamu jira Farmerset Training jedhama dandeessuudhaani barsiisummaa almost hin danda'uudhaani na ari'anii achi booddee gara heenzii ogeessa fayyaa na gochuu yaalanii seenaa dhukkufatarraa fuudhuu dandeessuudhaani ooraalii achi immoo gara gaa'unan galeegaa
xalaanaa kennanii galee manatti sababii uumamaa kana rakkina akkasii qabuuf jedhanii xalaanaa kennanii yoo galeedhu. Gaafa poolisii kolleejjiidha bahu sandaafa poolisii kolleejjiidha biyya kanaa. Raashiyaa irraa dhufanii barsiisu. Dorgomee gaafa ni argadhee ramadamee sandaafaa deemu dandeessee yakka sakatta'uu dandeessu jedhanii yakka sakatta'uun baay'ee haasoo barbaadanii. Achi nama yakka hojjete tokko wajjinii dibeetii gochuu dandeessu jedhanii na hari'an egaa nan galee manatti galeen taa'ee wanta baay'een koo maasii naa kutee buna qonnaa naa kutee iddoon hojjedhu macaa koo jedhama naannoo keenyatti naa kutee qonnaa qotachuutti kan egaa. Baay'ee njooreem deebi'ee manatti galee qonnaa isaa haasaan barbaachifnee qotii wajjin oolu isaatti deebi'ee mana kootti baay'ee koo naa kennee maasii naa kutee. Mee hawaasa keessatti daa'imummaa keerraa qabdee akkamitti si ilaalanii? Haasa'uu hin danda'u, walga'ii keessa taasisuu hin danda'u, ijoollee gidduutti ofirraa bu'ee waan keessa kootii natti kolfu dhagaadhaan dha'uudhaan gogaa fiigaa. Faarfannaan anaaf qoqqorichaa dawwaadha malee kennaadha jedheen fudhanne yeroo sana maaliifi afaan koo hiike. Sababii afaan koo hiikee fi wanti nama fayyisu tokko dawwaa jedhama. Dandee nagaa hin gaafadhu akka irraa kana. Nagaa naa gaafatu yeroo baay'ee faarfadhu. Haadha nama arraba keengee eessa na waamte akka museedha anaan na dhiiba iddoo hojii kee waan na badhaafteef ammaanan jedha atoo gooftaadha geengee kan hedduu beekaas wallaanaas qixxeet kan hedduu jamaadhaaf naafaaf akeeka qab jireenya namaa waan gaarii addaa jedhee faarfadhi ture hundumtuu yaa'u achi sabbata tarmoota biraatiin hawaamu gara biyya giddu galeessaa Finfinneen dhufee achi booddee affeeramee gara Naayiroobii fa'aa gara Awurooppaa kana Jarmanii, Siwiidinii, Noorweey, Kopenhaagen, Deenmaark deddeebi'ee dhufee.